Gaariidha amma fakkeenyaa fi sooshaal miidiyaa yookaan fuula miidiyaa kanarra namooti waa'ee seenaa barreessan jijjiiru. Fakkeenya amma Oromoo Footogiraafii kan jedhu jira. Abdiisaa Tummee yookaan Tummee Poost kan jedhu jira. Seenaa durii namoota akkasii wajjin wal achuma karaa fuula barruu sana itoo wal agartanii walii wajjin barreessitanii baay'ee gaariidha. Jarri baay'ee barreessu ijoolleen kun. Gara fuulduraatti akka takkas gootan abdadha namoota sana barbaadde akka argattu fayyaduu danda'u baay'ee seenaa tamma kan maaramee jetti irratti mucaan sun baay'ee barreessa. Abdiisaa Tummee waliin wal beekna sooshaal miidiyaa irratti akkanallee kitaaba kana barreessuu itti meen ture waliin mari'achaan ture innumtillee daataan akkenne ni qabaata. Kitaabaan dubbisuu qabu reena yeraa ture kitaabonni inni dubbisan kitaabota durii waan ta'aniif argachuu isaatti golfaata malee kitaabaan dubbisuu qabu natti maa ture suuraadhaan illee ni qabaata namni sun suuraa hedduu qaba suuraa baroota hedduu lakkoofsaan qaba waan ta'eef naa kennaa ture ammallee gargaarsisaa na biraa akka nafne sumaanan dhaammadha. Lammata immoo amma fakkeenyaaf namoonni baay'een golgaa masaarra kaa'u yeroo baay'ee suuraa. Fakkeenya ammati yeroo waa'ee maaramee harkaksaa sana dubbattu isa asirra jiruun ala suuraan sun bakka galuu barbaadutti ta'u argattee galfattee kan warqituu walloo ta'u kan gootota kanaa jechuudha. Yeroo argattutti ta'u waan akkasii ta'e irra caalaa baay'ee fooyya'aa bareedaa ta'a keessisa. Noormaalii namoonni baay'een amma akkasumatti barreessu kitaaba. Namoonni suuraa keessa godhan hin jiran irra isaarra malee. Suuraa gaafan hojjedhu suuraa isaanii nan fudhadha suuraa isaanii nan kaa'a bara isaan irratti dhalatan illee nan kaa'a isa jalatti seenaa isaanii barreessuudha kan ani yaalu suuraa kan hin arganne immoo ni jiraata fakkeenyaaf suuraa kan hin qabne jiru egaa jiru osoo hin taane natu dhabe yoo Oromoon na gargaare garuu nan argadha. Kanaaf namoota lamaan ammas eeree Oromoo Footogiraafii kan jedhuu fi Tummee Poostii kana wajjin akka hojjettu abdiin qaba. Lammata immoo kitaaba keessan namarraa